Naannoo Oromiyaa gaaffii misoomaa nageenyaa fi ijaarsa sirnaa irratti uummanni Oromoo yeroo dheeraatiif qabaachaa ture deebisuudhaan waggaa bara kanaas karaa adda ta'een qindoominaan hojii hojjechaati kan inni jiru. Hojiin hojjechaa jiru keessaa inni jalqabatti ilaalamuu danda'uuf iddoo guddaa qabu hojii misoomaa nageenyaaf sirna ijaaruutiif sadarkaa raawwiin keenya irra jiru uummataa waliin maree geggeessine sana keessatti rakkoowwan bulchiinsa gaariif misoomaa gaaffii misoomaa qabnu sadarkaa garaagaraatti deebii argachaaf sadarkaan irra jiru ilaaluutu ture. Maree kanaan uummanni naannoo keenyaa bara dheeraatiif hawwii keenya kan turee fi kan gaafachaa ture deebii yeroo itti arganne keessa jira. Yeroon nuyi keessa jirru kun misoomaaf hin ga'u, nageenyaaf ijaarsa sirnaatiif hin ga'u, yeroo lagannaa fi yeroo hokkaraa hin qabnu ejjennoo jedhu qabatee maree isaa kan xumuree fi mootummaanis nageenya uummatichaa eegsisuudhaaf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qooda fudhachuun isarra jiraatu fudhachuu akka irra jiru ejjennoo ifa ta'e qabateeti kan inni ba'e. Haaruma kanaan naannoo keenya keessatti gaaffii uummataa gama misoomaatiin jiru, gama nageenyaaf sirna dimokiraasii ijaaruutiin jiru lafa qabsiisuutiif wantoota gufuu ta'an konferansii keenyaan adda baasne caasaaleen mootummaa naannichaa gubbaa hanga gadiitti jiran bifa haaraatiin gurmaa'anii gaaffii uummataa gama misoomaa nageenyaaf ijaarsa sirnaatiin qabu deebisuu karaa danda'uun deemsa caasaa keenya gurmeessuu cimsinee itti fufneeti kan jirru jechuudha. Yeroo nuyi kana keessa jirru humnoonni badii biyya kanaaf naannoo kanaatiif halkaniif guyyaa boqonnaa hin qabne naannoon kun giddugala jeequmsaa akka ta'u, giddugala walitti bu'iinsaa akka ta'u, Oromiyaan misooma biyyaatiif handhuura taate, nageenya biyyaatiif handhuura taate, ijaarsa sirnaa biyya kanaatiif handhuura taate, handhuura nageenyaa boora'ee akka taatuuf hojiin hojjetamaa ture. Uummanni keenya maree isaa irratti baay'ee karaa xiyyeeffannaa addaa qabu kan inni irratti mari'atan ajandaan guddaan tokko kana jechuudha. Ajandaa kana keessaa yeroo nu barbaachisetti, yeroo sirni nuuf maluu dhabametti, yeroo gaaffiin keenya yerootti deebii argachuu dhabetti gaaffii keenyaaf deebii argachuudhaaf waan malu hunda goonee jirra. Kanaan immoo deebii keenyaa deebii abbaa biyyummaa argannee jirra. Ammaan booda gaaffiin nuti qabnu kamuu karaan inni itti deebii argachuu qabu karaa nagaatiif, karaa dimokiraatawaa ta'een, karaa maree teessoo irraatiin ta'uutu irra jiraata. Walitti dhufnee mari'achuudhaan malee hokkaraan gaaffiin Oromoo deebii argatu hin jiru karaa jedhuun ejjennoo ifaa ta'e qabateeti kan ba'e. Humnoonni badii naannoo keenyaaf biyya keenyaatiif halkaniif guyyaa hojjetan har'as yeroo adda addaa waamicha godhanii yeroo shanaffaaf waamicha godhaniiru. Gabaa lagannaa, daandii cufnaa, misooma gufachiifnaa naannoo kana keessatti keessumaatii Oromiyaa keessatti investimentiin kamuu akka hin jiraanne sochii shororkaa uumuutu nurra jiraataa jedhanii waamicha isaan dabarsan. Uummanni Oromoo daangaa hanga daangaatti ba'ee nuti kan lagannu hojii hojjechuu dhiisuu malee hojii hojjechuu lagannu, daandii misoomsinu malee daandii cufnu hin qabnu. Dhaadannoo jedhu dhageessisee daandiin cufamuun isarra hin jiraatu. Misooma keenya wanti gufachiisu maayikiroo sekandiitiif wanti misooma keenya irraa nu dhaabu jiraachuu hin qabu karaa jedhuun daangaa hanga daangaatti waamicha lagannaa labsame kana ofirraa qolatee guutummaa guutuutti har'a Oromiyaan nagaatti oolteetti. Waamichi sunis guutummaa guutuutti fashalaa'eera jechuudha. Waamicha kana kan fashaleesse uummanni Oromoo gaaffii isaatiif saba kamiinuu dursee deebii karaatti argatu saba beeku ture. Har'as gaaffii kootiif deebii kanaan argachuu danda'u karaa ani beekuuni malee abbaan naasiin beekanaan jedhuun hin ta'u deebii jedhu kenneeti kan inni jiru. Kanaaf Oromiyaa giddugala jeequmsaa gochuuf warri yaalan kaleessa uummata Oromoo akka saba tokkotti biyya kana keessatti saba guddaa ta'ee akka saba xiqqaa ta'u warra labsii irratti labsanii labsiidhaan moggaatti baasaa turan. Humnoota baandaa naannoo keenya keessaa uummata Oromootii fi diinummaa isaa caalmaatti mul'isaa jiru. Misooma Oromoo daangaatti godhee akka Oromoon hin misoomne, akka Oromoon hin jijjiiramne, akka Oromiyaa keessatti misoomni hin dhumnee fi sabaaf sablammoota waliin Oromiyaan jiraattee investimentiin naannoo Oromiyaatti dhufee bu'aa qabatamaa naannoon keenya irraa argachuu qabu akka hin arganneef sochii godhamaa jiru kana humna jibbiinsa sanaa qabu. Tarsiimoo misoomaan qabanii, imaammata misoomaan qabanii, yeroo hundumaa okkara malee ajandaa kan hin qabne, yeroo hundumaa waamicha okkaraaf diddaa malee sagantaa ittiin uummata mariisanii, ajandaa ittiin uummata mariisanii ejjennoo qabsiisan warri hin qabne, warreen akka ABO shanee ofiin jedhanii fi paartileen siyaasaa naannoo keenya keessatti kallattii kanaan socho'an kaleessa biyya kana keessatti uummata keenya irratti dhiibbaa kan godhaa turee fi dhiibbaa guddaas kan raawwate murna TPLF hin deeggaramee naannoo keenya keessatti hokkara geggeessanii har'allee utuu Oromoon hojii misoomaa isaa keessa jiru
utuu sochiin dinagdee hawaasummaa hunduu karaa guutuu ta'een deemaa jiru akka waan Oromiyaan jeeqamaa jirtutti akka waan Oromiyaa keessatti dhiibbaan adda addaa geggeeffamaa jirutti kan fakkeessanii suuraa fakkeessanii magaalota Oromiyaa garaa garaa irraati qilleensa irratti gallakkisaa jiran mul'ataa jira. Humni kun kana gochuu irra darbee waan gochuu danda'u hin qabu. Humna karoorsee ittiin biyya hoogganu hin qabu. Humna karoorsee gaaffii uummata Oromoo ittiin deebisu hin qabu. Hokkaraan yoo umurii isaa dheereffate malee, jeequmsaan lagannaadhaan yoo umurii isaa dheereffate malee maqaa ittiin uummata Oromoo keessa socho'u hin qabu. Seenaa ittiin uummata Oromoo keessa socho'us hin qabu. Qabsoo tooftaa qabsoo humna qopheessuu danda'us miti. Tooftaan qabsoo moofa'aan yeroo wajjin kan hin adeemne, haala kan hin qoranne, waa'ee uummata Oromoos kan hin beekne, yeroo adda addaa Oromiyaaf Oromoo keessatti jeequmsa uumuun tooftaa qabsoo kan itti fakkaatuu fi karaa kanaan injifannoon fidedhee humni yaadu guutummaa guutuutti qabsoo uummanni Oromoo daangaa hanga daangaatti godheen fashalaa'ee jira jechuudha. Uummanni Oromoo boris gaaffiin kamuu yoo jiraate karaa nagaa gaafachuu irra darbee shororkaa isin uumtaniin, waamicha diddaa isin waamtaniin, daandii cufuudhaan, dinagdee ugguruudhaan karaa kanaan tooftaa qabsoo kanaan deemna jettanii warri yaaddan tooftaan qabsoo kun isin hirkatti moofa'eera. Tooftaa qabsoo dadhabe, tooftaa qabsoo mo'atame yeroo giddu galeessan godhanne kanaan deemtanii jiraachuu hin dandeessanii. Ammaan booda qara dhaabbatanii qabsoo Oromootiif uummata Oromoof akka waan qooda qabaniitti lallabuun saba Oromoo gidduutti fudhataman qabu. Namni Oromiyaaf Oromoo jaallatu Oromoo irraaf Oromiyaa irraa misoomni akka dhaabatu, Oromoof Oromiyaa irraa daandiin akka citu, Oromoof Oromiyaan walitti ba'ee akka wal ajjeesu labsii irratti labsu. Humni kun labsiin inni labsaa jiru daangaa uummanni kun walitti darbee waliin jiraatu daangaatti godhee sochiin gabaa akka hin jiraanne, sochiin geejjibaa akka hin jiraanne, sochiin misoomaa kamuu akka hin jiraanne, wanti hundumtuu akka ugguramuu fi giddugala misoomaa ta'uun Oromiyaa hafee giddugala jeequmsaa akka taatuuf humni labsii labsu uummanni Oromoo akkuma beektan diina keessanii kan kana labsii kana labsaa jiru diinummaa isaanii akkuma har'a saaxiltan cimsitanii saaxiluun murteessaadha ergaa jedhutu dabarsuu barbaanna. Diinni keenya keessaas alaas akka nu hin misoomne, yoo misoomne akka humna godhannu beeku, yoo humna godhanne immoo biyya kana keessatti geggeessummaan akka biyyaatti ilaannus haa ta'u akka gaanfa Afrikaatti ilaachaa jirruu fi ga'een Oromoon ijaarsa biyya kanaa keessatti qabdu waan beekamuuf sana gufachiisuudhaaf qabsoo keetiin injifannoo harka kee galee sirkaa baasuuf humnoota fagoo dhaabbatanii si fakkaatanii si keessa jiraatanii sirratti shira xaxaa jiran kana halkaniif guyyaa hordofuudhaan seeratti dhiyeessuuf ga'ee keessan akkuma kaleessaa akka baatan waamicha keenya dabarsuu barbaanna. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii uummanni Oromoo gama misoomaatiin qabu, gama ijaarsa sirnaatiin qabu, gama rakkoo bulchiinsa gaarii akka isaa furamu barbaadu hunda kan amma ammaatti deebise duwwaa osoo hin taane irraa jalaan qoratee waan hundaafuu deebii kennaati kan jiru. Caasaan mootummaa gaaffii uummataan deebisne, rakkoo uummataa hiikne, ijaarsa sirnaa keessatti qooda hin qabaanne, humna isaaf yeroo isaa uummataaf kennee hin hojjenne, sadarkaa sadarkaatiin hirmaannaa uummataatiin qulqullaa'aa warri uummatatti siqanii uummataaf hojjetaniif uummataaf bu'aa buusuu danda'an haala isaaniittiin gara geggeessummaatti dhufan xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaa jirra. Kana cimsinee itti fufna. Rakkoon bulchiinsa gaarii garaa garaa kan hiikamuu danda'u maree waliin goonuun, kallattii waliin keenyuuni malee hokkaraan miti. Kanaaf oduu dharaa waan hin jirre waan jiru fakkeessanii uummataaf uummata walitti buusuudhaaf Oromiyaa giddugala jeequmsaa gochuudhaaf sochii godhamu hundayyuu karaa guutuu ta'een dura dhaabbattanii akkuma fashaleessitan ammas dura dhaabbattanii akkasiin fashaleessitan waamicha dabarsaa. Mootummaan naannoo Oromiyaa olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf yeroo kamuu kan booddeetti hin deebine akka ta'e diinni keenyas akka beeku warri naannoo keenya diiguudhaaf giddugala naannoo keenya giddugala jeequmsaa gochuuf karoorfattanis akka beektan ammaan booda carraan walitti buustanii jeeqxanii hokkaraan uummata daandii itti baasuu akka dhaabbate har'umaan akkasin hubattan barbaanna. Uummanni Oromoo gaaffii qabuuf karaa nagaatiin mootummaa isaa gaafatee deebii argachuudhaaf malee yeroo itti hokkaraaf dirreetti ba'urraa akka inni hin jirre jala murtanii akkasin hubattan barbaanna. Badiin keessan saaxilameera. Ammaan booda badii akkasitti fuufnaaf yaalii gochuun kufaatiidha malee faayidaa irraa argattan hin qabdan. Uummata Oromoo kan jaallattan, Oromoo kan jaallattan, Oromiyaa kan jaallattan yoo ta'e qaamoleen dhimmi Oromoo nu ilaala jettan
lagadhuun qaaniidha. Misooma lagadhu, gabaa lagadhu, sochii geejjibaa lagadhu, sochii dinagdee lagadhu jedhee namni Oromoo har'a hiyyummaatti waamu, naannoo Oromiyaa hiyyummaatti waamu diina uummata Oromoo isa hangafaati. Kanaaf isin diina keenyaa isiniin jedheera uummanni Oromoo jechuudha. Kanaaf fagoo jiraattanis biyya keessa teessanis ergama baandummaa keessan raawwachaa warri jirtan gocha kanarraa of qusachuudhaan gara toora nagaatti akka isin deebitan ammas waamicha isiniif dabarsuu barbaanna. Kanarraa kan hafe doorsisaan, ajjeesuudhaan, gubuudhaan Oromiyaa giddugala jeequmsaa gochuun hin eeyyamamu. Caasni nageenyaa naannoo keenyaa, caasni haqaa naannoo keenyaa, mootummaan naannoo Oromiyaa guutummaa guutuutti gaara hanga dakaatti ijaaramee sochii kana saaxiluudhaaf seeratti dhiyeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjeta. Namni yakka hojjete kamuu yookaan yakkaan shakkame kamuu seera fuula duratti qixxeedha. Seera fuula duratti namni garaagartummaa hin qabu. Namni seeratti harka seeraa galee to'annaa seeraa jala oole immoo qabaan isaaf godhamu qabaa lammiidhaaf godhamu gadi miti. Eenyuun haa ta'u badii abbaa kamaa qabaatu yakka abbaa kamaa hojjetu qabaan isaaf godhamu eegumsi isaaf godhamu akka namaatti waan isaaf godhamuu qabu hundatu godhamu. Maqaa dhiibbaatu taasifameetiinis haa ta'u maqaa warri mala qabsoo yeroo ammaa isaanii hin galin mala qabsoo dulloomaatti fayyadamuudhaan laphee namaa tuttuqanii yaada namaa kakaasanii gara malletti oofuuf deemanis kanarraa akka qusataniif ergaan nuyi dabarsuu barbaannu mootummaan qabaa mirga nama kamiifuu godhamu karaa guutuu ta'een eegumsi barbaachisu godhameeti kan inni qabamu. Sanarraa kan hafe namni yakkaan shakkamisa ta'u yakka hojjete tokko seeraan gaafatamuun dirqama. Biyya keessatti abbaan humnaa jiraatu hin ijaaru. Biyya abbaan barbaade akka barbaadetti keessa oolee balee galu keessatti hojjetee misoomee irraa fayyadamu malee biyya warri humna qaban, warri hojii baandummaa hojjetan, warri hannaan duroomanii biyya isaan keessatti akka barbaadan ta'an uumuun barbaannu. Dhalootaafis biyya dabarsuu barbaannu, biyya misoomte, biyya jijjiiramte, biyya sirni dimookiraasii keessatti gabbatee fi olaantummaan seeraa keessatti mirkanaa'e duwwaa ijaaruuf barbaannu. Kanaaf Oromiyaan akka aadaa isaa kaleessaatti, safuu isaa kaleessaatti deebi'ee nagaa, dimookiraasii fi misoomni karaa guutuu ta'een geggeeffamuu akka danda'u humna keenya guutuudhaan hojjechuudhaaf yeroo itti yaalaa jirru kana keessatti dirree jeequmsaa ta'uudhaaf qophaa'aa miti. Waamichi isin gootan waamicha badiitii. Badiin immoo yeroo kamuu humni badii immoo waamicha nagaa waamuu hin danda'u. Amala keessan waan ta'eef amala keessan irraa akkasiin fayyuu hin dandeenye hin beekamu. Maraatummaan yeroof yoo namarraa gale malee nama hin dhiisu. Amala maraatummaa keessanii keessaa harka sassaabbachuu yoo hin dandeessan illee ta'e uummata Oromoo ammaan booda gara barbaadanitti oofuu akka hin dandeenye jala murree isinitti himuu barbaanna. Mootummaan naannoo Oromiyaa seera kabachiisuun olaantummaa seeraa mirkaneessuun wacaan dhaabbachuu hin danda'u. Bitaaf mirgaa warri saamicha biyyaa keessatti bobbaataniif biyya saamtanii bartan, qabeenya uummata kanaa saamtanii bartan, ammas karaa saamichaa wacaaf jeequmsa uumtanii yoo kan deemtan ta'e fudhataman qabu jechuudha. Mirga uummata keenyaa eegsisaa, faayidaa uummata keenyaa eegsisaa, olaantummaa seeraa mirkaneessinee hattootaaf baandota uummata keessaa adda baasuuf dirqamaan yeroo itti hojjennu keessa waan jirruuf asirratti daqiiqaa tokkoof illee carraasini ilaallu. Waci karaa kaabaa dhufu, kibbaana dhufu, bahaan lixaana dhufu, waca kamiinuu gaaffii uummata Oromoo waan gufachiisu, misooma naannoo keenyaa waan gufachiisu, ijaarsa sirna biyya keenyaa waan gufachiisu kamiifuu carraan laannu. Hamma har'aatti yaalinis yaaltan dadhabbii isinitti fide malee uummanni Oromoo gurra isiniif hin laannee deebi'ees gurra laatu uggura dinagdee geggeessuun hiyyuma keessa Oromoon bara dheeraa akka jiraatu gochuudhaaf waamicha waamame waan ta'eef waamicha kanarraa akka of qusattan jechaa uummanni naannoo keenyaa caasaan nageenyaa naannoo keenyaa aarsaa nageenya uummataa mirkaneessuudhaaf kaffaltaniif mootummaan naannichaa kabajaaf galata guddaa isiniif qaba. Ammas humna keessan guutuu yeroo keessan guutuu aantummaa uummatummaa qabdan sana karaa caalmaatti cimsuu dandeenyuun keessumaa immoo poolisiin Oromiyaa gaachana Oromootaaf Oromiyaa ta'ee humna isaa guutuu ijaaruudhaan hojjechuun nageenya Oromiyaaf Oromootiif humna keessan yeroo keessan akka isin hin qusanne waamicha isiniif dabarsaa. Gochaa namammaatti gootan gochaa isin boonsu, gochaa saba oolchuu, gochaa dhaloota oolchuu, gochaa nageenya biyyaa eeguuti waan ta'eef gocha nama saalfachiisu miti
jabaattanii akka hojjettan dhaamsa dabarsuu barbaanna. Karaa kamiinuu humna qabnuun ijaaramnee gubbaa hamma gadiitti nageenya Oromiyaaf Oromootiif hojii hojjechuutti jiru cimsinee itti fufna. Hojiin misoomaa ganna kanaa karaa guutuu ta'een itti fufama. Hojiin sirna dimokiraasii ijaaruuf deemaa jirru, sirna ijaaraa jirru, sirna lafa qabateef gaaffii uummataa deebisu ijaaraa jirru, hojiin bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf deemaa jirru, hattoota saaxiluuf hojjechaa jirru cimee itti fufa. Kana cinaatti nu bira dhaabbattanii humna keessaniin yeroo keessan nu laattanii humnoota badii keenyaaf halkanii guyyaa lallaban uummata biyya kana diiganii biyya badde godhanii biyya jeeqamte godhanii kolfaaf of qopheessan kanaaf carraa utuu laatin akkuma kaleessa gootan akkuma dheengadda gootan naannoo keessan eeggachaa waan naannoo keessanitti nageenya waan booressu fakkaatu caasaa nageenyaatiif eeruu kennaa caasaa nageenyaaf humna ta'a mootummaa naannoo keessanii bira akka dhaabbattan waamicha isiniif dabarsinaa olaantummaa seeraa mirkaneessuuf humna keenya guutuudhaan hojjennaa warra olaantummaan seeraa biyya kanatti akka mirkanoofne naannoo keenyatti akka mirkanoofneef waamicha dabarsan namoonni badii qabaatan yoo seeraan gaafataman maaf seeraan gaafatamu jedhanii namoota holola geggeessan abbootii hirree haaraa uumamuuf barbaadan kana akka ofirraa qolattan waamicha isiniif dabarsinaa guutummaa biyya keenyaa akka biyyaattis guutummaa naannoo Oromiyaa keessattis naannoon keenya nagaatti tolte boris nagaatti itti fufti hojiin misoomaa nageenya keenya karaa guutuu ta'een itti fufaa olaantummaa seeraa mirkaneessuuf humna keenya guutuudhaan hojjennaa ergaa jedhu isiniif dabarsinaa waan nu dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma.